kabaja durbummaa koo ofumaan balleesse. Yoom harkanaaf laata? Yoom harkanaaf laata? Kabaja durbummaa kiyyaa ofumaan balleesse. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhee baha biiftuu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas haga kutaa 5tti baradheera. Kutaa 5ffaa keessatti si'a 2 waan nan kufeef maatiin koo hangafallee waan nan ta'eef barnoonni eegasii hin taane gara biyya ormaa deemuu qabda naan jedhanii umrii waggaa 15tti gara biyya Arabaatti na erganii. Anis fedhii barumsaa haga kanaatti waan hin qabneef biyya Arabaa deemuun hiriyoota koo waliin qixxee na godha jedheen nama yaadun ture. Egaan gara biyya Arabaa dhufeen ijoollummaadhaan maatii koo qabuu, maatii koo gargaaruu, obboloota koo quxisuu ta'an 3 barsiisuun gahee koo ta'e. Maatiin kiyyas jireenya hiyyummaa kana dura keessa jiraatanii keessaa bahanii jireenya fooyya'aa jiraachuu eegalanii. Anis haatii fi abbaan koo kanatu ta'e kana otoo nuuf gootee yaantala koo otoo kana naa goote jedhanii kan na gaafatanii hundaa yeroon biyya Arabaa tures deebi'een yeroo biyya koo keessan jiraachaa jirus hanga har'aatti gargaaraaniin ture. Obboloota koo 3 anarratti dhaananii baratan haga dhumaatti barsiisee hojii qabsiiseera. Umriin yookiin immoo waggaan akka inni itti fiigu safuudhaatii mana Arabaa waggaa 9 hojjedheen haa ta'uutii garuu waggaa 2 kanan keessa jiraadhe natti hin fakkaanne. Yeroon waggaa 9 jiraadhu kana keessatti si'a 3 waggaa 4 waggaa 2 waggaa 2 walitti aansee hojjedheen deebi'een maatii koo dubbiseera. Ani dubartiidhaatii heerumuun narra jira. Maatiin koo natti manii na gorsanii hiriyoonni koo na kakaasanii otoo hin taane nama dhaatii bultii dhaabbachuun hiriyyaa qabachuun uumamumti kan namatti himtudha. Maatiin koo yeroon deebi'u kamittiyyuu maal intala keenyaa dhaabbattee haftamoo bultii maaliif hin dhaabbattu hiriyyaa qabadhu riyaa kee nu beeksisi gaa'ela siif raawwannaa jedhanii na kadhatu. Anaaf garuu rakkoon koo kana hin turre. Amala yookiin immoo barteen taane umrii ijoollummaatiin biyya Arabaa deemeen bareen jira. Mana ani keessa dalagu ijoollee dargaggootaa gahan 4 qabu. Arfan isaanii maatii akka hin jeeqneef mana guddaa kan mataa isaanii waliin ni qabu. Mana guddaa isaanii kana maatiin gadhiisanii fi ufaniin ilaalanii yoo wanta dhoksanii qabaatanis akka ani qulqulleessuuf qofa furtuu naaf kennanii qollofatanii bahu. Maarri'anis mana isaanii yeroon qulqulleessu filaashotaa fi siidii fiilmiidhaan waraabame arguun eegala. Yeroo fi ilaalan ijoolleen kun mana qollofatanii ifaa aamsatanii calli jedhanii waliin ilaalu. Anaan immoo na akeekkachiisuun balballi yoo rukutame otoon baniin dura dursii nutiin beeksisiitii yoo nuti deemii bani siin jennu qofa deemii bani jedhanii natti himanii anis akkanumaan hin banaa. Maarri'anis icciitiidhaan waan ilaalaniif wanti kun maali jedheen guyyaa tokko utuman goroggoruu naaf baname. Haa ta'uutii garuu amanuun dadhabe. Namoota wal qunnamtii saalaa raawwatantu filaashii fi siidii kana keessa guuteera. Umriin koo reefuma waggaa 17ffaa qabata. Guyyaa jalqabaa ilaaleen na hin cufeem. Guyyaa gara biraa garuu xiqqoo ilaaluun eegaleem. Booddee naannoo baatii tokko booddee garuu fiilmota sana bakkan dhaabbadhe irraa ka'een ilaaleen xumuruun eegaleem. Yoom harkanaaf laata? Yoom harkanaaf laata? Sanaan araadni fiilmota kanaa naqabe. Wanta durii otoo hin taane wanta haaraa hamma isaan fidanitti eeguus nan eegale. Maarreegaa fiilmiirraa waanuma gaarii barachuu akka danda'an waan gadhees baruun ni danda'ama. Carraan umrii kanatti na qabate waan gaarii otoo hin taane waan gadhee akkan baruufi. Dubartoonni fiilmii sanaa qaama isaanii keessa meeshaa mana keessa jiru otoo seensisaniin argaa. Anis ilaaluurra darbeen yeroon kutaa ciisicha koo seenu wantan ilaalaa ture ofirratti yaaluu shaakaluun eegaleem. Shaakalliinis suutuma suuta araada namatti ta'a mitiire. Meeshaattiin daakuu fi bishaan walitti makanii bukoo bukeessaniin duuba isaan kabaja durbummaa koo balleesseen dhiigni koos dhangala'e. Yeroo sanatti fiilmii sanarraa dhiignis yeroo dhangala'u waanuma argaan tureef homaa natti hin fakkaanne. Akkan waan gaarii karaa haaraa bade tokkooti natti dhaga'ame. Sanaan booddee ture fedhiin kiyya humnaa ol dabaluun wanta sana laaluun dhokadheera
daawwachuun araada natti ta'ee ganaman jedhu guyyaa galgala hojiirran ta'es ta'uu baadhes yaadni koo guutuun kanumaam. Yoon guyyaa guutuu boqonnaa dhabe mana fincaanii deemuun dirqama waan na ta'eef daqiiqaa muraasa mana fincaaniin seenetti gochaan taane ofirratti raawwadheen baha. Manan jiraadhu kana keessaa namni tokkollee gochaa kana narratti hin beeku. Maadaamiin arabaa kan na miite kan na balleessiteen oliti ani kanan of miidhe foonii fi lubbuu koo irratti kan hin taphadhe baay'ee guddaadha. Booddee irratti moobaayiliis qabadhee fiilmotan CD fi filaashiidhaan ilaalaa ture. Weebsaayitii garaagaraarraa bifa salphaan haalan barbaadeen ilaaluun eegale. Kana hundumaagaa biyya arabaa deemeen waggaa 3 keessatti hin bare. Dubartii bosbosee bareedduu qaama guutuu kanan ture araada kanaan qabameen daaraa fakkaachuun eegale. Waggaa 4 akkuman xumuretis karaa toora sooshaal miidiyaa hiriyaa qabadheen yoo akka ani barbaadu naaf ta'e heerumeellee dhufuu danda'a jedheen gara biyyaatti gale. Haa ta'uutii garuu walqunnamtii jalqabaa ilma dhiiraa waliin raawwadheen homaa waa tokkoyyuu natti fakkaachuu dide. Dhumarratti jechan taaneen ofirraan gaggeesse. Haga har'aatti ilmi dhiiraa kuni ol jedhee na hin ilaalu. Innis haga danda'e dhiira arabaa bartee dhiirri keenyi isheen ga'u isheen dhaqqabu jedhee maqaa koo balleesseera. Ani garuu dhiira arabaa waliin ciiseen otoo hin taane meeshaawwan garaagaraa qaama kootti galcheen fedhii namummaadhaan gammadamu of keessaa balleesseera. Si'a lammaffaa sadaffaas dhufeen jaalalleewwan koo waliin ta'uuf yaalus haa ta'uutii garuu nagituu fedhii nan hin barbaadurra nageessisuu hin dandeenye. Maatiin kiyyas yeroo yerootiin maaloo yaantala keenyaa gaa'ela dhaabbadhu jedhanii na kadhatanis amalliin barteen dhoksaadhaan hin bare kuni garuu mataa kiyya irratti biqilee mana warra koollee dhufeen bakkan ciisutti ifaan akka dhaameen gochaa kana ofirratti raawwadha. Fiilmiiwwan kanneenis moobaayilii kiyya keessatti buufadheen paaswaardiitiin hidheen yeroon barbaadu banee ilaaleen fedhii koo ittiin hin fixa. Seenaa kana otoon saalfatiin akkan barreessu kan na taasise ilmi eessuma koo reefuu waggaa 11 fixu moobaayiliin kennameefii jennaan hiriyoota isaarraa fiilmii akkanaa fudhatee moobaayila isaa keessatti waan hin argeef edaa dhukkuba kanaan dhalootumatu faalameera jedheen gara jabeenyaan barreessaan jira. Ergan si'a sadaffaa dhufee jaalallee koo waliin yaalee garuu akka dubartii goota tokkooti walqunnamtii saalaan muuxannoo addaa qabdutti dhiirri kamiyyuu isheen dandeenyeeti of ilaaluun eegale. Sana qofaa otoo hin taane biyya arabaa kana keessa dhiirota biyya keenyaa jiran barbaadeen anatu argachuu eegale. Hojii kiyyas kanaaf akka naa mijatutti qopheeffadheen yoon dhabe torbeetti guyyaa tokko dhiira biyya keenyaan dhabu. Abaluu waliin jirti yeroon jedhamu abaluu waliin hin ta'a. Abaluu waliin taateet immoo yeroon jedhamu abalutti hin deebi'a. Kanaan dhiirota ana bira dhufanis jeeqaa ofiis jeeqamaa jaalala fakkeesseen alalee ta'a nama hedduu biran gahe. Haa ta'uutii garuu deemsa koo kana keessatti tarii dhiirri guyya tokkoof na gammachiisu ni jiraata ta'a. Haa ta'uutii garuu torbee 2 ol na gammachiisuu kan danda'u hin arganne. Sababiin isaa immoo ani kan hin bare waan biraadha. Dhiira maddii ciiseen dhiira ciibseen ofii kiyya moobaayila keessaa waan biraan ilaala. Yoo tolinaan jedhan immoo isaan waliin ilaala. Bifa kanaan waggaa 9 biyya arabaas ergan hojjedhee booda gara biyyaatti hin deebi'e. Kanaan booddee biyya hambaas nagaa jedheen wanta hojii na jalqabsiisu qabadheen maatii koollee gargaaraa nan dhufe. Amalaa fi tulluun hin godaanu jedhamitiire Oromoon yeroo mammaaku mana qofaa kiyyatti kireeffadheen naannoo baatii 3 miira kana keessa jiraachaan ture. Baatii 3 booddee maatiinis hiriyoonnis dhiibbaan irratti uumanii ka'i boqotteetta sigaa hojii jalqabe yeroo naan jedhanitti hin baranneetii kana duras hojii dhuunfaa waan hin yaalleef tarii yoo na baase jedheen mana jimaa banadhee dhoksaadhaan hashiishiin shiishaan bakka keessatti afuufamu jechaadha. Hojiin kuni maallaqa qabaatus namummaa koo garuu balleesse. Namoonni shiishaa jimaa qama'an cabsiif jedhanii wantoota garaagaraa fayyadaman ni jiru. Namoota na barbaadaniif waliin ciisaa waggaa 2 dabarse. يوم هركنا فلتا يوم هركنا فلتا
Kan nama ajaa'ibu garuu dubartoonni Finfinneerraas magaalota garaagaraarraas gara kiyya dhufan na beekanis na hin beeknis mana kiyyatti fayyadaman yoo dhiira dhaban waanuma ani dhoksaadhaan raawwadhu anatti iccitiidhaan himuun raawwatu. Anis jireenyuma kana keessa waan hin jiruuf waan isaan gargaaru gorsa dabalataallee nan kennaafi. Kanaan waggaa 2 erga hojjedhee booddee garuu siireesuma ta'ee dhiira na fuudhu tokkon argadhe. Konkolaachisaadha. Guyyaa guyyaatiin naannoon ani hojjedhu irra darbaa. Si waliin malee gaa'ela yoon dhaabbadhe malee jedhee yeroo na rakkisutti mana jimaa kana waan hin qabuuf dhiira dabalataallee yoon barbaade bakka kanatti waan hin argadhuuf jedheen nan heerume. Maatiin kiyyas naaf gammadanii. Haa ta'utii garuu abbaan manaa koo kuni na fuudhee jalqaba irratti kan inni raawwate mana jimaa kana cufuudha. Mana jimaa kiyya cufee hojii gara biraa Finfinneetti siin bananaan jedhee magaalaan jiru keessaa na baasee Finfinneetti na galchee. Akkuma jedhees hojii gara biraa naaf banee. Amma nuti gaa'elatti waan jirruuf gaa'elli immoo qulqullummaa waan fedhuuf anis nan si beeka atis na beekta jireenya kaleessaati deebi'uu hin qabnu jedhee na tasgabbeesse. Inni dhiirarraa na dhorkuusaati. Anaaf garuu araaddi koo dhiira qofaa hin turre. Gaa'ela kana yoon dadhabe dhala godhadheen keessaa baha jedheen itti seenee. Umuriin koollee heerumuuf carraasa dhumaarra yeroo hin qabu ture. Maarree waliin jiraachuu eegallee haga waggaa 4 dhala argachuu hin dandeenye. Booddeerratti walii galuus dadhabnee rakkoon ana biramoo si bira jennee mana yaalaa yeroo deemnee ilaalamnu gadameessi kiyya fiixeen isaa akka ciccitee fi fayyaalessa akka hin taane baatii muraasaaf saalqunnamtiirraa akka nuuf qabu na gaafatanii. Anis amala koo araada koo gadi qabadheen baatii muraasa ture. Qoricha ta'es nuuf kennanii yeroo yaallu baatii jalqabaan daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Anaa fi abbaan manaa koos gammanne. Haa ta'utii garuu gammachuun keenyi baatii 4 dabarre. Daa'imni gadameessa koo keessatti uumame ni bahe. Ammas yeroo mana yaalaa deemnee ilaalamnu kanaan booddee yoo daa'imni uumame hojiin hojjetiin hojii dhaabinaan jedhanii. Anis daa'imarra hojiitu naaf caalaaree jedheen hojiin dhaabe. Haa ta'utii ammas si'a 2 yaallus daa'imni baatii 4 gahee hinuma baha. Booddee irratti ammas deebinee mana yaalaa gara biraa deemnee maal haa goonu akkana taanee jennee yeroo gaafannu maallaqa guddaa nu kanfalchiisanii gadameessi kiyya baqaqsamee yaaliin fayyaanaa taasifame. Ammas gallee yaallaan daa'imni uumamee baatii 4 yeroo darbu nuuf milkaa'e jennee yeroo yaannu baatii 6ffaatti garuu daa'imni yeroo isaa malee gadi narraa bahe. Kanaan abbaan manaa koos daa'imni kan gadameessa kee keessa hin teenye abaarsa qabdamoo naan jedhee na hiikee gaa'ela gara biraa raawwate. Hanga kanaatti dhiiraaf anatu maqaa baasaa ture malee dhiirri anaaf maqaa baasee hin beeku. Anatu dhiira na bira ga'u kamuufuu maqaa gara biraa baasaa. Mooraalii sammuu isaanii kan tuqu. Anaaf garuu maqaa kan baase abbaa manaa koodha. Jecha dubartiin dhala hin qabne maseenni dhala argachuu hin dandeenye kamuu hawaasni kennuu fi abbaan manaa koo hunda isaanaaf kenne. Yeroo kana ture kan anatti dhaga'ame. Keessumaa yeroo gaa'ela kana dhiisee deemu dhiiran ani tuffadhee biraa deemaa turetu na tuffatee mana karaa keessatti na dhiisee deeme. Amma maallaqa siin qabu abbaan manaa koos konkolaachisaa waan na tureef waan fide nyaannee dhugnee itti bashannannee mafinna. Boriif jennee kan kaawwanne homaa farkaa waan hin qabneef erga na hiikee baatii booddee wanti nyaadhu wanti dhugu mana keessa waan hin jirreef gara maatii kootti hin galee. يوم هركنا فلتا يوم هركنا فلتا maatiin koos waan ta'eef naaf gaddanii. Abbaan koo waggaa 2 kana manni ati ijaartes lafti ati nuuf bittes yaantala koo kanuma keetinaan jechuun lafa naaf gurguree maallaqa naaf kennee anis hojii sana eegaleen har'a of jiraachisaa jira. Sababa hojii kiyyaanis namoota garaagaraan waliin baraa. Haa ta'uutii garuu rabbiif galanne haa ta'uutii har'a jireenya koo kaleessaa keessaa dadhabbii amaatii yaalii hedduutiin keessaa baheen bilisa baheera. Haa ta'uutii garuu namoota natti dhiyaatan akkuma tasaa moobaayilii isaanii baniin yeroo ilaalu isa fuudhe isan fuuni ishee heerumte isheen heerumnerraa wanta ani kaleessatu ilaalaa ture otoo ilaalanii yookiin histirii moobaayilii isaanii keessaa yookiin gaalarii moobaayilii isaanii keessaa nan argaa. Taajjabbiif isinillee har'a of ilaaluu dandeessu. Namni hedduun
dhukkuba kanaan faalameera. Kun immoo anaaf hin taane. Dubartii gadameessi ishee dhala hin qabanne abbaan manaa ishee dhiisee deemu qofaatti haftee na taasise. Hiriyoonni koo, obboloonni koo, namoonni alii waliin guddadhe har'a maatii dhaabbatanii gariin tujaara, gariin halka qalleessa, garuu jireenya kan dhaabbatan dhala lama sadiis qabu. Ani garuu dhala yoo hin arganne heerumni kiyyas natti hafu jedheen hojii makiyya dalagadheen haga Rabbi dachee kanarratti umrii naaf kenneen jiraachuuf murteesseen jiraachaa jira. Kana dura qophii kanarratti seenaan akkasii darbee jennaan anis dhaggeeffadheen yaada namoota tokko yeroon dubbisu soba akka ta'ee fi gochaan akkanaa akka hin jirre namoota barreessan hedduu YouTube irraan dubbise. Haa ta'uutii garuu dhugaa dubbanne yoo jenne har'a gaa'ela nama hedduu diigaa kan jiru fedhiidhaan wal madaaluu dhabuudha. Innis haadha manaa faranjii moobaayilii isaa keessaa qaba. Isheenis abbaa manaa faranjii moobaayilii ishee keessaa qabdi. Miirri moobaayila keessaa ilaalamee dhufuu fi haati manaaf abbaa manaa waliin ciisanii dhufu gonkumaa garagaraa. Seexanni immoo gaa'ela adda baasuu waan barbaaduuf miirri isa moobaayilii keessaa adda akka ta'etti mul'isa. Dhiirrii fi dhalaan isheen inni moobaayilii keessaa akka adda taatetti mul'isa. Guyyaa akka tasaa moobaayilii kiyya na jalaa tabalaasha'e yaadaan harkiseen gochaa kana raawwadha. Namoonni fayyaa baranne jedhanii tokkollee ijoollee dhiiraa waa'ee miira ofii tursuu yeroo barsiisan gochaawwan akkanaa akka shaakalan yeroo gorsan afaan Oromiffaan dubbiseera. Kuni safuu cubbuu aadaa cabsedha. Namoonni gochaa kanaan beekaman akka jiranillee isinumtillee wabii ta'uu dandeessu. Wanti gaarii fakkaatu moobaayila keenya keessa jiru kuni har'a tarii waan bareedaa wanta nama gammachiisu adda ta'ee nutti mul'achuu danda'a. Boru garuu foon nurraa fixee lafeetti nu hambisa. Gaa'ela keenyaaf kabaja akka hin qabne gaa'ela dhaabbanne dafne akka hiiknu akka koo dhala malee akka hafnu nama taasisuu danda'a. Araadni tamboo fi jimaa yookiin immoo dhugaatii qofa miti. Kun araada hamaadha. Anaaf jimaa dhiisuun murtee guyya tokko ture. Kanarraa of dhaabuun garuu yoo xiqqaate waggaa ol natti fudhateera. Kanammoo anatu ofirraa dhaabe otoo hin taane rabbumatti booyeen rabbumatu anarraa dhaabe. Rabbi malees kana namarraa dhaabuu kan danda'u hin jiru. Har'a fayyaa kan fakkaatu gaa'ela otoo hin dhaabbatiin waggaa 35 gahu ilmi dhiiraas intalli dubaraas haadha manaasaa abbaa manaashee moobaayila waan godhatee fi ni yaadatti yoo ta'e maatiin keenya yoo xiqqaate waggaa 18 yoo guddate immoo waggaa 22 gaa'ela dhaabbataniiru. Dhaloonni kuni garuu haga waggaa 40 turuu ni yaala. Yaa obboloota koo seenaa korraa baradhaa. Icciitiin turuu durbaa fi dhiiraa moobaayila keessa kan dhokatedha. Fiilmii faranjiin nutti argisiistuun kan bitamedha. Haraama kanarraa Rabbi nu haa eegu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. يوم هركنا فلتا يوم هركنا فلتا Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa kanarraa hedduu akka baratan hedduus akka taajjabdan gariin keessan edaa kuni jiraayii gariin keessan immoo edaa gochaan kuni kanaan nagahaayii jettanii akka yaaddan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Baay'ee kan ulfaatu sammuun keenyi fudhachuu kan dadhabu seenaa ta'us haa ta'uutii garuu nuti yookiin immoo namoonni nu maddii jiran guyyaa guyyaatiin gochaa raawwachaa jiran hariiroo jaalalaa bultii jireenya kan jeeqaa jiru gosotan seenaa namni isiniif dubbiseeti. Isinis akka sirnaa barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Chaanaliin kun akka guddatuuf viidiyoon kun akka namoota hedduu qaqqabuuf laayik godhaa. Sheer illee gochuun na jajjabeessa. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanillee anaa dhufu sabskiraayib gochuun mallattoo nootifikeeshinii ol jettu tuqachuun maatii keenya ta'aa jechaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. يوم هركنا فلتا